عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفون jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya. Akkasuma barnoota xiqqoo takka qabadheef isiniif dhufe warroonni bakkeen sa'aatii eessatti akka itti ilaaluuf dhibee jechaa jirtanii warroonni keessallee na gaafattanii waan beekurraa isinitti hima jedheetiniin yaade akkasuma yaada fi qalbiin na hordofa. Akkamitti akka argannu eessatti akka laalannu kana hunda na wajjin yaada fi qalbiin ilaala. Tokkoffaarratti kiroomii keessa galla jechuudha. Kiroomii keessa gallaa tokkoffaa wanni isiniin jechuu barbaade YouTube studio bilbila keenyarraa gubuu qabna. YouTube studio bilbila keenyarra jiraachuu hin danda'u. Amma kiroomii keessa galla. Kiroomii keessa innaa galle akkatti kiroomii keessa gallee bakka duwwaa kanatti sarchii goone ni barreessina. Gizee sarchii goonu myyoutube.com jennee barreessina. Kun argaa jirtu jedhee yaada. myyoutube.com jettanii barreessitanii goo jenna. Goo jennaani obsaan eeggadha shaba kan koofaa jedhaniifa waan ta'eef amma inni akkatti nuufite tuqaalee sadiin kana mata gubbaratti argitu jedhee yaada. Tuqaalee sadiin kana cuqaastu. Amma asitti kunoo diskitoop saayit ka jedhu kana diskitoop saayitii kanarratti raayitii gootan jechuudha. Diskitoop saayit maaliif jennaan akka isiniif bal'ate isiniif guddatu bakkanatti raayitii gootan. Kunoo bal'atee saffisaan nuuf dhufee jira jechuudha. Amma akkatti waan barbaadan qabdanii akka tasarkisuu dandeettan nuuf bal'isa jechuudha. Diskitoop saayitii waan inni akka koompitaraatti deebisee nuuf bal'isa jechuudha. Kun asitti forfaayilii YouTube chaanaala kiyyaanaaf fidee jira. YouTubii isarratti cuqaaftan jechuudha forfaayilii kanarratti. Kunoo akkatti tokkoffaarratti your channel jedha. Gadi bu'ee YouTube studio sadaffaa irratti YouTube studio kaje kanarratti dhooftan. YouTube studioon bilbila keessan keessa jiraachuu hin qabu. Maaliifuu jennaan isa keessa isin galche yoo isin asii keessa galuu dhuftan YouTube studio kaje kanarratti cuqaasa. Obsaan na eeggadha. Baay'ee waan kooda ifa waan ta'eef obsaan na eeggadha. Kunoo akkatti isinii fida obboloota koo qaalii. Kunoo akkanatti bakkee kanatti mallattoo dooraalii fakkaattu kana ammallee mallattoo muuziqaa fi mallattoo baatiriitu jira. Ol darbee kunoo bakkee mallattoo dooraalii qubee SCD gootan irratti cuqaastu. Ni argitu jedhee yaada obboloota koo. Akkatti isinii fida jechuun bakka kanatti sa'aatii ilaallachuu qabdan. Sa'aatii bakka kanatti ilaaltan sabiskiraayibii bakka kanatti ilaallattan jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana kinoo asitti ilaallattu jechuudha. Ammallee viidiyoolee keessan ka koopiraayitii qabu ka koopiraayitii hin qabne viidiyoolee keessan as keessatti ilaallachuu dandeessan. Kunoo hundumtuu tarraa'ee viidiyoon keessan akkatti isiniif dhufa jechuudha. Bakka kana buutanii ilaallattu. Ammallee koopiraayitii qubee afaan oromootiin chaaga jedhu kanarra cuqaastan akkati koopiraayitii hin qabu ka jedhu naaf fidee jira. Isin hundumaa as keessaa sirreeffattu. Bakkee kana dhufuudhaan sirreeffachuu dandeettuun waa'ee yuutuuba keessanii waan hundumaa jechuudha. Akkasii waan na hordoftaniif viidiyoo koo hanga dhumaatti naaf daawwadhaa. Laayikii sabiskiraayib na godhaa. Yoo isinitti tole viidiyoo kana laayikii cuqaasaa isiniin jira obboloota koo. Sheer godhaa, laayik godhaa, sabiskiraayib na godhaa. Warri maatii YouTube chaanaala kiyyaa haaraa taatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horaa bulaa isiniin jedha.